nagaa keessanii anuu nagaa koottala tarabbii yoom duutaa naan jettani induuni nan jira nama dhibba keessaa nama lamatu lubbuu koo oolcha isinii galee namni dhibbiyoona jibbe namni tokko na jaallata namni tokko isaaniitu immoo lubbuu san too baraara isinii galee tokko yoo du'e tokkotti nafa tokko yoo deeme tokko naa dhufa waan biraa osoo ta'in ani jaalala obbolummaa tan namaa qabaa waan biraa isinitti fakkaateen gurree koo galatoomee maal si barbaachisa maal siifin maal si waya kannaan jiru tokko lamaa miti kumaatamaan na hiriire Dubaay keessatti ijoolleen Oromoo maal si barbaachisaa maal si qajeelchisaa wanta si barbaaddu maalidha foon qayyootii maal barbaadda tokko qofaa miti kan na gargaaru kan namaddii dhaabatu kumaatamaan an qaba Dubaay keessatti galata rabbii isinii galee nama na fayyaderra nama ani fayyadanitu naanaa namni ani fayyade oo dugdanatti galee namni ani fayyadin immoo ofitti na qaba gurree koo galatoon tokko qofaa miti hundi isaaniitu maal si gargaaru ijoolleen Dubaay keessa jirtu si jirra naan jiru kun bakka hospitaalatti na laalaa kun kaannaan jedhaa kun maal siifinu naan jiru isin jaalladha lubbuun toos gaafa keessa ijjattee deemte hamma maatii koo bira ga'utti isintu nama dijjata mana uftanii na laaltani mana yaalatitti na yaaltu wanna qabdanii na bira dhaabattan onni irraan isin jaalladha gurree koo rabbi umrii si haa dheeressu waan ofii koo eenyumaa yaadadhu eenyumtu somaa akka keessatti naan goone immoo hanga kan kee namu naan goone gurree dhugaa rabbii hamma kan kee namni takka naan goone kan naa godhe unarraa dachaafate namni ati garuu jaalala obbolummaa natti maxxantee halaalatti wanti hunduu halaalatti bareeda amma barumsa naataa waan ta'eef warri du'a koo hawwitan immoo jira yoomiyyuu hunduu jira አለው ያላበሻ እንጀራ አመሰግናቸዋለሁ ወንድሜ ዱባይ ውስጥ የምትኖሩት በጣም ነው የማመሰግነው ጉሪዬ ኮን አብጅራ ልቡኮ jaallatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesbuuk kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu hunda kan dursu nagaadha waan ta'eef bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a immoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaadha egaa viidiyoon ani har'a isiniif qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma tibbana miidiyaa hawaasaa kana irratti ajandaa guddaa ta'e kan xumuramuu dadhabame waa'ee gannii fi tigisti hanga har'aatitti baay'ee haasa'amaa jira. Egaa ganni namni kamiyyuu ni beeka, tigistis Oromoo guutuutu beeka, gannis Oromoo guutuutu beeka, Oromoo guutuutu isaan jaalata. Haa ta'u malee guyyaa har'aa tiijii Oromoo hedduutu jaalata. Tiijiidha tiijii sabiraayis gochuudhaan kennaa adda addaa Itoophiyaa irraa kan dhufe Dubaay irraa kennaan kennamee jira. Tiijiin guyyaa har'aa kana baay'ee gammaddee jirti. Namoota baay'ee ishii jaalatu qabaachuu isheetitti. Egaa erga ganniin Jordaanii karaa Dubaay dhuftee waldhabbiin kun kan taasifame duraan hiriyummaan isaanii baay'ee hiriyoota cimaa hiriyummaa dhugaatiin kan turan garuu karaa jibbaatitti hiriyummaa jijjiirame jalaa ta'e sababa adda addaatiin haa ta'u malee isaan araaramanii sirran jiruun jabaa guddaan gonkumaa sidhaamirraa jireessi hunduma si bitama gadi jedhee abbaa koo silaan dabara koo sirran jiruun jabaa guddaan sidhaamirraa jireessi Simbitama gadi jedhee abbaa koo silaan dabara koo Yeessoo kee qajeelummaa ol bocattee dhugaa kee kan biftuu mul'iftee jirta mootee caaltee hundumaa mootii guddaa qabdaa olaantumaa
teessoo kee qajeelummaa ol butatte hojjechaa oolee dhuga mana nama eegaasaa qabaatee akka barbaadetti bahee galuu miti. Nama mana madaamii keessatti humna ofiitiin dabqa ishii dhangalaastee hojjechaa jirtudha akkuma keessanii. Kanaaf immoo iyyuu miidiyaa kanarratti jechuudha namni tokko kan walitti siqu miidiyaa kanarratti wal guddisuudhaaf fuula guddifachuudhaaf beekamtii argachuudhaaf wal guddisuudhaaf keessattuu malee inni biraa inni walitti fiduun jiru. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee gammee fi tiijiin viidiyoo wajjin hojjetu. Tiijiin garuu gammee guddisuudhaaf wajjin hojiiwwan gammeen hojjetu. Kaargoo hin beektanii isa beeksisuudha wantoota tokko isin ajandaa kanarratti kara biraatitti fuutanii kan tiijillee miira keessa galchitanii kan waan ishiin iyyaanni waan namni hin dubbanne kan gammeen hin dubbanne ofii keessanii uumtanii dubbattanii dhokattan warri uumtanii haasoftanii aduu dubbiin habaatuudha ol galee mana isaa dhokatu warroon akkasii kun jechuudha. Jalqabumaa namarraa dhaabbachuu qabdanii waa'ee namaa haasawuun dura kan keenya beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu ani gama kiyyaan dhiifama naa godhaatii tiijeen baay'ee nama miskiina baay'ee nama yeroo baay'ee wantoota adda addaatiin nu bashannansiisu yeroo baay'ee wantoota hunda kan hin dhoksanne miidiyaa kanarratti kan fiddee nu bashannansiiftudha. Amma jechoota samoonii gammee fi tiijiin akkana jedhamee dubbatame keessatti ana tokko kan gaafinatti ta'e gammee fi tiijiin yeroo wal argan daayirektarii liivii bananii riiviidhaan kan viiziti nu godhaa nu bashannansiisaa oolanii kanumti isin har'a gadi fiddanii haasoftasun nuti warroonni 500 kumni liivirra taa'ee ilaalu san guyyaa san yoo wal argan silaa liivii bananii liiviidhaan kan waan hunda dabarsanii har'a kan haasaan jirre finnee haasofnu yeroo san daayirektii liivirraa akkamitti arguu dadhabneedha gaafii natti ta'e. Kanaafuu namni tokko dubartii taanee nurrarree anarrarree wanna ga'u hin beeku wanna badaa tokko jecha badaa tokko namaan hin jedhina jecha badaa tokko ilma dhiiratiinis hin jedhinaadha jecha badaa tokko intala dubartii tokko illee waan hin jirre tokko uumtanii fakkeessitanii maqaa namaa balleessuudha warri dubbattan dhugaa dhiifama isin haa godhu maaliif namni hin dogongoraa namni foon uffate dogongoraadha. Kanaafuu dogongorri osuma jiru of to'achuudhaan waan dubbachuu qabnu control of goone dubbachuun barbaachisaadha jechoota dubbannu madaaluun barbaachisaadha. Egaa isinirra beeketii miti anan hangana nu gorsuu nama isin gorsuu danda'u miti nama ofii kiyyarran dabarreedha. Iddoon dogongoratti dhiifamaa yaada fi qeeqa yoo qabaattan koomentii jalatti naa beeksisaa. Halkan gaarii.